Viidiyoon kun namoota haaraariif bira tiiktookii dhufaniif yaadameeti. Tiiktookii fayyadamuudhaaf yeroo jalqabaatiif dhufaa jirtu taanaan viidiyoon kun sirriitti isin gargaara. Hanga dhumaatti hordofaa. Laayik gochuu akkasumas sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Salphaatti akkamitti akka viidiyoo poostii gootanii fi akkasumas suura tekstii akkamitti tiiktookii irratti akka poostii gootanan isinitti agarsiisa. Na biraa nafina na duukaa bu'aa. Salphaatti viidiyoo yookiin suura yookiin tekstii poostii gochuudhaaf tiiktookii irratti mallattoo pilaasii kana gadi tuquudhaan yeroo jalqabaatiif poostii gochuu dandeenya jechuudha. Ida'uu irra gaafa gadi tuqxan kanatti fuula kanaa isinii baasa. Isin bakka upload jedhu kana gubbaa isaa footoo irra kaa'uu erga cheekii godhattaniin booda bakka upload jedhu kanarratti kilikii gootanii suura barbaadan. Fakkeenyaaf suura filadhee isinitti agarsiisu. Suura tokko qofa osoo hin taane suurota lama sadii filachuu yoo barbaadan immoo bakka select multiple bakka jedhu kana irratti kilikii gochuu qabdu. Suura hedduu filachuu yoo barbaadan. Suura tokkicha qofa fayyadamuu yoo barbaadan garuu irratti kilikii gootanii salphaatti suura tokkicha qofa fayyadamuu dandeessu. Suura keessan suura babbareedaa hedduu akka viidiyootti fayyadamuu yoo barbaadan garuu select multiple kan jedhu kanatti kilikii gootu. Asitti edda kilikii gootaniin booda irra suura barbaadan selectii godhattu. Kanatti suurota barbaadan select godhattu. Fakkeenyaaf suura 4 select godheen jira. Kanaan booda next jettuun. Next gaafa jettaniin akkanatti isinii fida. Suuricha akkanatti daddabarsee isin agarsiisa. Isin garuu akkanatti post yoo gootan suurichi sirriitti isiniif hin dalagu. Kanaaf xiyya gargagalteertu kana tuquudhaan fuula kana isinii baasa. Footoo fi viidiyootu jira. Footoo irra jiru kana viidiyoo kan jedhutti as dabarsitu yookiin viidiyoo irratti kilikii taasistu. Viidiyoo irratti kilikii gootaniin booda akkanatti erga isinii fidee booda sagalee adda addaa itti da'uu yoo barbaadan gubbaa isaa original sound kan jedhu gubbaa isaa irra jira. Iddoo kanatti kilikii gootanii kun by default yookiin ofuma isaatiif sagalee inni filateedha. Sagalee inni ofuma isaatiin filateedha. Kanaaf sagalee kana sagalee barbaadanitti jijjiiruudhaaf asumarra kilikii godhattanii achumarra kilikii gootaniin booda dhuftanii bakka sarchii kanatti yookiin immoo favoraayitii jalaa yookiin laayikii keessan jalaa iddoo barbaadanii fudhachuu dandeessu. Garuu salphaatti iddoo sarchii jedhu kanatti kilikii gochuudhaan faaruu barbaadan yookiin sirba barbaadan asitti sarchi gootanii argachuu dandeessu. Waan barbaadan fakkeenyaaf walaloo jaalalaa jedhee gaafan walaloo jaalalaa fakkeenyaaf walaloo jaalalaa jedhee haa barreessu. Akkanatti edda barreessitaniin booda sarchi godhattu. Sarchi gaafa gootan viidiyoo isaa irra tuttuqxanii ilaaltu. Tokkoon isaa irra tuttuqxanii ilaaltu jechuudha viidiyoo isaa. Fakkeenyaaf viidiyoo barbaadan irra tuttuquudhaan yookiin kilik irra gochuudhaan salphaatti viidiyoo barbaadan ta'uusaa tokkoon isaa ilaalaa deemtu. Akka ani kufuuf otoo boolli naaf Kanatti qotamu. jechuudha. Akka ani sakaalamuuf osoo funyoon naaf fo'amu. Kanatti Waraansa qoree fi irra rukuttaa deddeemtanii nagaachaa hunduma tokkoon danda'ee isaa ilaaltu. akka namaa miti akka rabbii Kanatti ilaaltu. Calaqqee onnee koo Kanatti akka ilaaltu. addeessa biraa qaamaan fagaadhullee yaadni kun biraa Kanatti ilaaltu. Erga kanatti tokkoon isaa ilaaltaniin booda saawundiin sun cheekii erga gootaniin booda saawundichi yoo isinitti tole fakkeenyaaf saawundii kana haa filadhu. Saawundiin kun yoo isinitti tole bakka raayitii kanatti kilikii gootanii gara sanatti aadii gootu. Bakka raayitii ta'ee jiru kanatti kilikii taasistu. Gaafa kanatti kilikii taasistan kanatti isinitti fida. Kanatti isinii fida. Yoo jijjiiruu barbaadan asuma jijjiiruu dandeessu. Ammallee sarchi gootanii jechuudha. Kanaan booda viidiyichi akka kanatti suurri keessan akka kanatti hojjeta jechuudha. Yookiin akka kanatti daddabarsuudhaan viidiyoo saawundii isin filattan sana isiniif dabarsa jechuudha. Kanaan booda akka kanatti sirreessitaniin booda next jettuun yookiin suura kana dhedheeressuu yoo barbaadan sirriitti dhedheeressuu yoo barbaadan idiitii kan jedhu kana irra kilikii gootu. Idiitiin kun tiiktookii irratti baay'ee murteessaadha. Viidiyoo garaagaraa karaadhuma kanaan idiitii gochuu dandeenya jechuudha. Bifa salphaateen karaadhuma kanaan idiitii kan jedhu kanatti kilikii gootanii dhuftanii suura isa kana yoo barbaadan bakka kanarra kilikii gochuudhaan suura isa kana zuumii gochuudhaan akkatti guddisuu dandeessu.
harka keessan quba keessan lamaan qabdanii fuula kana guutuu taasisuu dandeessu jechuudha. Akka kanatti guutuu taasisuu dandeessu. Tokkoon isaa jala kanaa harkifachuudhaan kana irratti xuxxanii akkanatti zuumii gochuudhaan sirriitti guddisuu dandeessu. Ammas tokkoon isaa zuumii gochuudhaan guddisuu dandeessu. Kanas zuumii gochuudhaan guddisuu dandeessu jechuudha. Hunda isaa akkanatti erga sirreessitaniin booda dheeressuu yoo barbaadan tokkoon isaa xuxxanii caafii isaa qabdanii akkanatti itti dabaltu. Kanaan booda muuziqaanis isiniif dabalama. Erga kanatti sirreessitaniin booda next jettuun dileetii gochuu barbaadan fakkeenyaaf kana dileetii gochuu barbaade irra kilikii gootanii jala isaa kana dileet kan jedhutu jira. Dileetii taasistu. Kanatti keessaa baasuu dandeessu jechuudha. Erga kanatti sirreessitanii fi daqiiqaa sakandii barbaadan irra kaawwattaniin booda dhuftanii bakka kana next jettuun. Next gaafa jettaniin fuula kanaa isinii fida. Bakka select kanatti kilikii gootanii bakka barbaadan filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf bakka halluu diimaa kana qabdanii akkas as harkistanii kan barbaadan filachuu dandeessu. Kana barbaadan kanuma irratti dhiistu. Fakkeenyaaf yoo kana garana gochuu barbaadan akkana as harkistanii kan barbaadan irra keessu jechuudha. Yoo kan asii qarqara kana barbaadan kan barbaadan irra gootu jechuudha. Kanatti kaa'uu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo gubbaa isaa irratti barreeffama barreessuu barbaadan jala kana dhuftanii irratti barreessitu. Jala kana dhuftanii kan barbaadan keessaa filattu. Yoo barbaadan kana kan barbaadan tokko isaa filadhee isinitti agarsiisu. Kanatti irratti kilikii gootanii bakka inter text jedhu kanatti si'a lama irra deddeettanii tuttu. Kanaan booda tekstii barbaadan barreessitu. Tekstii barbaadan akkanatti erga barreessitaniin booda danii jettuun dan kan jedhu kanatti kilikii gaafa isin gootan akkatti isinii fida. Akkanatti isinii fida jechuudha. Qabdanii zuumii gochuu dandeessu. Hanga barbaadan harkistanii bal'isuu dandeessu jechuudha. Hanga barbaadanitti kaa'uu dandeessu jechuudha. Quba keessaniin zuumii gootanii akka barbaadanitti kaa'uu dandeessu jechuudha. Erga kanatti kaawwattaniin booda dhuftanii seefii jettuun bakka seefii kana irratti kilikii gootanii seefii ittiin jettu. Kun gubbaa isaarraa yookiin namni jalqaba gaafa laalu waan itti mul'atudha jechuudha. Kana booda mata duree isaa bakka kanatti barreessitu. Akkanatti erga barreessitaniin booda haashtaagii fayyadamtanii haashtaagii jechuun bakka haashtaagii kanatti kilikii gaafa gootan mallattoo masilaalii yookiin mallattoo masilaalii isinii fida yookiin bakka kana isinii kaa'a jechuudha. Kanaan booda waan barbaadan irratti barreessitu. YP jennee gaafa nuti barreessinu biliyoona 5 kan poost biliyoona 5 kan qabu fiu gurguddaa kan qabu nuuf fida. Isarra kilikii godhannee itti dabalan. Ammas haashtaagii kan jedhutti kilikii goonee walaloo afaan Oromoo jennee barreessina. Sababiin isaa mata dureen kiyya waa'ee walaloo wal qabatu waan ta'eef. Walaloo gaafa jennu akka kanatti jira jechuudha. Fiu gurguddaa isa qabu irratti kilikii goonee ofitti dabalna. Ammallee haashtaagii tokkodhaan akkuma kana gochaa deemne. Itoophiyaan tiiktook kan jedhutti kilikii goonee ammas ofitti dabalna. Akka kana gochuudhaan gaafa isin gubbanatti akkanatti waan namoonni sarchi gootaniin booda dhuftanii viidiyoo kan jedhu kanatti kilikii gochuudhaan viidiyoo barbaadan itti hidhaatu. Viidiyoo duraan ofii qabdan yookiin viidiyoo laayikii gootan viidiyoo barbaadan hidhiti asitti viidiyoo fiu gurguddaa qabu itti dabaltu jechuudha. Itti dabaltu kanatti select gootanii itti dabaltu. Viidiyoo barbaadan kanatti itti dabaltaniin booda taagii yoo barbaadan barreessuu dandeessu yookaan dhiisuu dandeessu. Dhuftanii bakka link add link kan jiru kan jala isaa bakka jiru kana everyone can view this post kan jiru kana irratti kilikii gootanii kan jalqabaarra jiraachuusaa cheekii gootu. Kan jalqabaa everyone irraa jiraachuusaa cheekii gootu. Kan dhumaa yookiin kan lammaffaarra jira taanaan ol dabarsitanii kan jalqabaarra kaawwattu. Kana jalqabaarra kaawwattaniin booda ammallee gara duubaa deebitanii dhuftanii more option kan jedhu kanatti kilikii gootanii koomentii banaa taasisuudhaan warreen muraasa as jala jiran tokkoon isaa banaa taasistu. Kana banaa taasisuudhaan dhufa jala kanarra dhuftanii halluu high quality upload kan jedhu kana banaa gootu. Cufaate yoo jiraate irratti kilikii gootanii akkasitti banaa taasistu. Erga kana hundumaa xumurtaniin booda bakka diimaa post jedhu kanatti kilikii gootanii salphaatti post gochuu dandeessu jechuudha. Mala kana fayyadamtan taanaan salphaatti fiu hedduu fi foloowarii hedduu argachuu dandeessu. Itti gargaarama. Gaafii biraa yoo qabaattan koomentii irratti barreessaa.
follow gochuudhaan maatii keetti dabalama. Aappii TikTokii oriijinaala isaa yoo barbaadan immoo Telegram chaanaalii furtuu aappii argachuu dandeessu. Itti gargaarama. Nagaan naa tura. Viidichi kunuunsa kanaadha jechuudha. Kan amma argaa jirtan kana kan poosti kun. Akkanatti suura keessan bifa gaarii ta'een poosti gochuu dandeessu. Yeroo ta'a tippii biraa fi isin barsiisuu qabadhee isin itti gargaarama.